Asaa hooggansa keessanii especially correlation ana dha hedduu qindoomina keessan akkaataa isin irra itti namoota wajjin qabatanii diriirfamnee mootummaan keenya naannoo Oromiyaatis gubbaa irra gad diriirsan hojiin hawaasaa ta godinatti illee deemee rakkachuu qaban ana irratti kafamtu hooggansaa fi hawaasni michoomni isaanii wal qabatinsi akka gajjabaatu gubbaa irra gad diriirfameen riyaalitii isaa dhufee aanaa kanarratti argee kabajamaan bulchaa aanaa baddannoodha obbo Ibrahim Yuyyedha. Qindoomina hawaasaa wajjin hooggansaa qofa osoo hin taane qindoomina hawaasaa wajjin hooggansa gaggeessuutti illee akka qaban hojiilee magaalaa kanatti hojjetame aanaa kanatti hojjetamaa jiran hedduu agarree aanaa kana hedduu jaalannee ergaa tokko filamaa nuti akka waliigalaatti qindoomina keenya kan koreedhaa waa hundaa wal murteessaan qindoomina nama qindoomina qabuutu hojii hojjeta nama tokkummaa qabuutummaas hojii hojjechuu danda'a. Nama tokkummaa qabuutu yaada mo'ataas hojiis mo'ata. Kanaaf qindoomina bu'uurri keenya amma nuti tokkoffaan qindoomina ni lammaffaadha. Hojiilee kallattii karoorfanne hanga danda'ametti bu'uura isaa lafa qabsiisaa deemu jirra. Kanarratti nuti immoo inishatiivillee amma naannoo tana isin agartan kana bara kana kan bara-baraan itti deemaa jirra. Baay'ee gama Oromiyaa kanatti kanaan dura vaalii aangoodhaaf kan hooggansaaf kan hin turre. Amma kursiileen mana keessatti agarru iddoo teessuma gaarii qabdutu yaadama gaarii ibsa hojiidhaaf toora gaarii iddoon teessu murteessa. Xiraati qulqullinni teessoo hooggansaa biiroo aanaa kanaa hawwan agarru kuni hawwiin akkamii namni irraan tan hooggansaa bakka kan dhufin boru hooggansaa teessuma kana argachuudhaaf iddoo kana tajaajiluudhaaf hawwii hawaasa guutuudha. Kanaaf iddoo waajjira keessa illee hedduu jaalannee galatuma alfadhaa wanni guddaan hawaasa keenya wajjin hawaasni keenya miira kaleessa almost waggaa 150 ol miira qabsaa'uu keessa ture hawaasni keenya. Qabsoo isaa obbaafateera. Kana booda qabsoo nu barbaachistu qabsoo misoomaati dargaggeessa ijaaramuudha. Hooggansi aanaa kana jiru saasirra baay'ee keessan dargaggeessa qindoomina dargaggeessa hojii hojii akkaataa itti hojii dhufee akkaataa hojii alaa itti waamtu irratti nuti hojjefadhaa jenna. Ammas hojii isin qabu ittiin jirtan hedduu jaalannee galatuma alfadhaa.